Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jennetti aansun oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha. Keessani jajjabeeffadha. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Dhimma paarkii biyyoolessa gaarreen Baaleetiin wal qabatee rakkoo mootummaa fi uummata gidduutti uumameen rakkoon guddaan uummatarra gahuu akkasumas dubartiif daa'imman badheerratti harca'uudhaan rakkoo hamaaf saaxilamuu jiraattonni himanii jiru. Dabalata oduu kana qabna. Oduun inni itti aanu lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guyyaa har'aa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa oolee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa oole kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gagabbataa argatu ifoomsee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduun inni itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed qondaaltota TPLF kan aangoo mootummaa federaalaa irraa dhiibbamanii turan hedduu gara aangoo mootummaa federaalaa fidaa jiraachuun qeeqa guddaa kaasaa jira. Aangaa'onni Amaaraa ol'aanoon Tamasgeen Xurunaatii fi Daani'el Kibrat muudama kana cimsanii mormuudhaan muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dura dhaabbatuun isaanii dhagahamee jira. Kun immoo kiiloo 4 akkaan raasaa akka jirus odeeffannoon keessoo isaaniitiin nu ga'e ibsee jira. Dabalata oduu kanallee qabna isiniin geenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu Ambariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun itti aanu dhimma paarkii biyyoolessa gaarreen Baaleetiin wal qabatee rakkoon guddaan uummata irratti dhaqqabuu jiraattonni himanii jiru. Waldhabdeen mootummaa fi uummata aanaa Goobbaa Gandariraa dhimma paarkii gaarreen Baaleetiin wal qabatee keessa seenan itti fufee jira. Mootummaan sababa paarkiin dhaabbata hambaa barnoota fi saayinsii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti UNESCO irratti galmaa'eef uummanni Gandariraa, Ganda Diimtuu, Ganda Raafuu fi kanneen biroo keessaa ka'uun aanaa Dalloo bakka Gongomaa jedhamu akka qubatan taasisus uummanni ammoo hundeeffama paarkii kanaa dura lafa kana irra jiraataa turre lafa dhaloota hedduuf keessa jiraataa turre irraa hin kaanu jechuudhaan didanii jiru. Kana hordofuudhaan mootummaan humna waraanaa fayyadamuun manneen uummataa diigee qabeenya hedduu mancaasee jira. Har'as qaamoleen nageenyaa saannatee itti fufuudhaan Ganda Diimtuu keessatti manneen jiraattotaa hedduu diiganii jiru. Sababa manneen diigamaniif maatiin hedduun keessattuu dubartoota fi daa'imman badheerratti hafuudhaan yookaan bittinnaa'uudhaan rakkoo hamaaf saaxilaman jechuudhaan rakkoo uummata irratti dhaqqabe jiraattonni himanii jiru. Oduu oolmaa Oromiyaatiin Oromiyaa bakkoota garaagaraatii fi bakkoota baay'eetti lolli guddaan loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti har'a cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee mooraa waraana mootummaa hedduu irratti akkasumas loltoota mootummaati irratti haleellaa raawwatee miidhaa guddaa loltoota mootummaati fi mooraa waraana mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beeksisee jira. Kibba Oromiyaa Gujiitti haleellaa aanota hedduutti loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa aanota hedduu keessaa akka yaasesu odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti aanaalee hedduu irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee jira. Bunnoo Baddelletti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo guddaa akka argate odeeffannoo achirraa nu ga'e ibsee jira. Haleellaa kana mooraa waraana mootummaati irratti raawwatuun mooraa waraana mootummaa tokko guutumaan guututti kan barbadeesse akka ta'es odeeffannoon nu ga'ee jira. Bunnoo Baddellee aanaa Makkootti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu wajjin miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiise odeeffannoon gara sirra ba'e kan ibse yoo ta'u, haleellaa raawwatame kanaan loltoonni mootummaa hedduun addunyaa kanarraa akka godaanan hedduun akka madaa'an kan harkaan qabanis akka jiran himamee jira. Meeshaaleen waraanaa hedduulleen irraa hiikkatamuu himamee jira. Oduu gara baha Oromiyaa irraa nu geetteen baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Hancaaritti loltoota mootummaa irratti fufteedhaan haleellaa raawwatuun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatu ibsee jira. Aanaa Hancaar magaalaa aanichaa magaalaa Calalaqaa jedhamtutti eebla 12 2025 guyyaa lama dura jechuudha halkan sa'a 4tti
itti seenuudhaan haleellaa waajjira poolisii aanichaatti fi mana murtii aanichaa loltoonni mootummaa buufata taasisan irratti raawwateen loltoota mootummaa 2 godaansisee hedduu immoo madeessee kan hafan immoo baqachiisee bittinneessee badheerra kan bulche yoo ta'u ganama walitti dacha'uudhaan wal shakkuudhaan hidhatti wal guuruun dhagahamee jira. Akkasumas Eebila 13/2025 waraanni bilisummaa Oromoo achuma aanaa Hancaare iddoo addaa gaara Dildil jedhamutti loltoota mootummaa maqaa sakatta'aatiin bobbaate irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiise dhagahamee jira. Haleellaa raawwateen hedduu godaansise hedduu madoodhaan adabee meeshaalee waraanaa hedduus irraa akka hiikkate himamee jira. Kan kanarraa hafte duubatti deebi'uun loon uummataa mooraa 2 yookaan immoo karra 2 akka saamte dhagahamee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaa kan raawwate yoo ta'u kibba lixa shaggaritti birgeediin caffeetuma barraaqaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa akka argate odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu immoo madeessuun akkasumas meeshaalee hedduus irraa hiikkatuun injifannoodhaan Eebila 15/2025 injifannoodhaan kabajatu odeeffannoon nu gahee jira. Dabalata oduu kana yeroo itti aanutti akkuma nu gaheen qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun injifannoo inni biraa waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu sagantaa oduu keenya ka guyyaa irratti isiniif dabarsinee turre dabalata qabna. Haleellaa kana kan raawwate aanaa Fantaallee ganda Hujufee jedhamutti yoo ta'u caasaa waraana mootummaatii fi loltoota mootummaa baajaajii 4 deemaa turte irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 4 bakkumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 7 immoo madoodhaan adabee 2 immoo harkaan qabee jira. Akkasumas isnaappara tokko dabalatee meeshaalee hedduu akka irraa hiikkates odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Walumaa galatti guyyaa har'aa Oromiyaa bakkoota garagaraatti lolli gaggeeffamaa oolee jira. Lola bakkoota garagaraatti gaggeeffamaa oole kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa ooleen injifannoo gagabbataa argatu beeksisee jira. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad qondaaltota TPLF muuduu itti fufee jira. TPLF immoo muudamni mootummaan Itoophiyaa yookaan muummichi ministeera Itoophiyaa kennaa jiru kun kan iftoomina hin qabne akkasumas kan waliigaltee Piriitooriyaa cabse jechuudhaan akkasumas mootummaan federaalaa uummata Tigraay irratti dhiibbaa raawwataa jira jechuudhaan himannaa fi waamichas itti fufee jira. Gara biraatiin immoo kiiloo 4 keessatti muudamaa qondaaltota Tigraay kana mormuudhaan raafamni guddaan akka uumamee fi kiiloon 4 lokatakkaan akka dhaabbattes odeeffannoon keessoo isaaniitii ba'aa jiru ibsaa jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa aangaa'ota yookaan qondaaltota TPLF kan aangoo federaalaa irraa dhiibbamanii turan hedduu isaanii gara aangoo federaalaatti fidaa jira. Kun immoo mariin ala ta'uun qaamolee garagaraa irraa qeeqa itti kaasaa akka jirus dhagahamee jira. Qondaaltonni gara aangoo fidaman tokkoffaa obbo Geetaachoo Raddaa gorsaa muummicha ministeeraa yookaan gaafa Afrikaa taasisuudhaan gara aangootti fiduun ni yaadatama. Akkasumas Piroofeesar Kindayyaa Gabra Hiyoot deetaa ministeera barnootaa yookaan gorsaa Birhaanuu Naggaa taasisuudhaan muudee jira. Akkasumas Adaraa Dastaa nama jedhamu deetaa ministeera Haajaa Alaa taasisuudhaan muudee jira. Saadiqaan immoo gorsaa Birhaanuu Juullaa yookaan immoo gorsaa Galaana Diimaa muuduuf carraa lamaan kana eeggataa akka jiru odeeffannoon keessoo isaaniitti ba'e ibsee jira. Marii tokko malee aangaa'ota kana muuduun muummicha ministeera Itoophiyaa naannoo Tigraay mufachiisee aangaa'ota Amaaraa immoo dheekkamsiisee jira. Itti aanaa muummicha ministeeraa kan ta'e Tamasgeen Xurunaatii fi Daani'eel Kibrat gocha kana jabeessanii mormanii jiru. Itti aanaa muummicha ministeeraa Tamasgeen Xurunaa hanga xumuraatti ni falmanna. Lafti keenya kana araara buusuuf qabdii qabamuu miti. Kana irratti nuti Amaarri
duubatti hin deebinu jechuudhaan mormii isaa ibsatee jira. Akkasumas michuu muummicha ministeeraa kan ta'e Daani'el Kibratis dhukkubni wal'aansa hin qabne nu qabuuf deema jechuudhaan muummicha ministeeraa duratti dubbate jedhamee jira. Gorsaa muummicha ministeeraa ta'uun kan muudame obbo Getaachoo Raddaa lafti Tigraay deebinaan uummanni Tigraay mootummaa wajjin rakkoo hin qabu jechuudhaan haasofni inni taasise jara kana immoo caalattuu dheekkamsiisee jira. Walumaa galatti haalli muudama qondaaltota kanneenitiin wal qabatee kiiloo 4tti uumame raafama hamaa akka uume odeeffannoon keessoo isaaniitti baate ibsitee jirti. Abbuut yookaan TPLF mootummaan federaalaa labsii dambii fi qajeelfama uummata Tigraay irratti raawwatamu marii tokko malee baasaa jira. Haalli mootummaan federaalaa kophatti murteessu kun bal'inaan mul'achaa jira jechuudhaan qeeqee jira. Akkasumas inni kun immoo waliigaltee Piriitooriyaa kan cabseedha jedhee jira. Gara biraatiin immoo Abbuut paanaaliin gamtaa Afrikaa hatantamaa walitti qabamee raawwii waliigaltee Piriitooriyaa irratti akka mari'atu gaafatee jira. Dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Abbuut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el haalonni raawwii waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti jiran yaaddeessaa waan ta'aniif paanaaliin gamtaa Afrikaa marii gaggeessuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessee jira. Waamicha kana kan dhiyeessan marii gamtaa Afrikaatti hoogganaa Koree ergama kabachiisa hordoffii fi mirkaneessa fi raawwii waliigaltee Piriitooriyaa Meejar Jeneraal Samaad Alaadee waliin waajjira isaaniitti marii taasisaniin ta'uu paartichi beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.